Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'an sinin jedha. Egaa wantoonni chaanaalii kanarraa gadi dhiifaman wantoota nama bohaarsan, nama bashannansiisanii fi nama barsiisanidha. Kanaaf namoonni jalqaba haaraa taatanii subscribe gochuudhaan ammuma maatii nuuf ta'aa nutti dabalama. Viidiyoo asirraa gad dhiifamu daawwadhaa irraa baradhaan sinin jedha. Yeroo darbe keessa mammaaksa afaan Oromoo kutaa hedduu isaanii isiniif maxxansaa turedha. Guyyaa har'aa kana mammaaksa afaan Oromoo kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. Mammaaksi afaan Oromoo kutaa 12ffaa kun akka armaan gaditti itti fufa. 1. Machaa'aa keessi fayyaadha. 2. Quufni hammaatee du'arra fagaata. 3. Waraabessi biyya san beekne dhaqee itillee naaf hafaa jedhe. 4. Niitiin marii malee fuudhan marii malee baati. 5. Qeerransa eegee hin qaban gadi hin dhiisani. 6. Re'een baala agarte qeerransa hin argitu. 7. Hima didduun du'an diddu. 8. Surreen utuu fiiganii hidhatan utuu fiiganii namarraa buuti. 9. Waan waaqni qocaaf kaa'ee illeettiin hin fudhattu. 10. Haati hattuun ilmoo namantu. 11. Mari'ataan gowwaan qabu. Egaa namoonni viidiyoon kun isinitti tole like, subscribe, comment gochuudhaan yaada keessan naaf kennaa. Egaan hanga xumura viidiyoo kanaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Turtii gaarii qabaadhaa.